kun ammoo jechuudha. Ka ol qabii Miseenjara keessa mootii qabatee miseenjara keessa ta'a. Mootii irra qabatee. mudhii qabatee miseenjara keessa ta'a. Akkana na janaa jira laal bargide akka waan caalbaasii taatee bardubbiin akkana naan jedhaa jira akkana na janaara kun akkana naa ta'e jedhaara laali kun waan naan jedhu laal inni miskiin achi koonnootti barreessa jedhe miseejjiidhaan akkana jedhiin akkana jedhiin akkana jedhiin waan inni jedhu Kolfa dhiisaa harkaan taap godha. Kobbiliinkii godha. Wiini kudha lamaan arafaate irraa fuudha. Ilan mallee wayita bakka birrii kana maali beektaa arafaate mee dhuguma rabbitti dhugumatti ati namni jaarsa dhugaa haadhaa fi abbaa warri itti beeku warri itti kenna warri wal beekan shamara gabbaatee mata argite ati shamara dhiirri birrii irraa nyaatu argite kamanikaa walirraa hin qabne kamanikaa irraa hin qabne kamanikaa waliin atin waggaa 3-4 waliin ta'an. yaa habiibii kiyya nikaan ammaa bar nikaan ammaa akkam ta'e beektaa nikaan ammaa nikaan yeroo ammaa bar anamma kan itti amanu akkam beektaa yeroo ammaa jechuun tan nikaa hidhatteef tan nikaa hidhatin illee rabbiin biratti yoo taate malee ilma namaa biratti akkuma taate dubartii meeqatu su'uudii kanatti natti himi dubaayii kanatti nikaadhaan heerume. Tayyib gabbaatee matteeree birrii nyaateerra birrii irraa fudhate warra gaafataaf yersan. Maal warri gaafataaf eessa gaafata warri eessa argee gaafataaf bibii kiyya. Tayyib ka warri beeku ka haadhaa fi abbaan beekan akka jettiin tun jaartii isaa taate ka beekan ka birrii irraa nyaate jira. Eessa gaafatan obboleessa kiyya bar maammadoon ammaa bar ka haadha quba hin qabne ka abbaa quba hin qabne ka haadharraa sabbata hilkee hiikee sabbata haadharraa mulqee deemaa jiru kana. Rakkoon eessa rakkoon kaymataa jiru akka beektaa arafaate nam tokko wal janaajjan dhiiraaf shamarre tokko wal janaajjan tamaam. Wallaalachuu bifa wallaalachuu bira gahan. Wanni shamara irraa na jibbisiise maali beektaa ijoollee shamara sanarra ta'e nam tokko wal janaajjare wal jaalate si na jaalate hayyee wal agarra bakka wal argaa bira gahan arafaate wal argan dhufanii ta'e mana namatti wal arganii wal waamanii bakka wayitti wal arganii abboo sii ta'e obboleessoo naa taate na jaalatta si jaaladha na fuuta na feeta si fedha hayyee walii galan addaan deeman. Yoo namni sun ta'eef maaliif nikaa hin anneesiin maaliif nikaa hin hidhadhu jenneen waggaa 2 waggaa 3 namni osoo nikaa waliin hidhatin akka jaarsaaf jaartitti osoo warri takka beekin waggaa 2-3 waliin jiraatu hin jiru. Hin dubbatu ka waan nikaa isin ittiin dubbattu. Inni maal waan nikaa dha? Amma laali Oromoon tun bar akkuma Oromootitti iyyuu miti bar akkuma addunyaatitti iyyuu kan salphifamaa jiru kan beektaa kan salphisuudhaaf namni addunyaa irraa galchuudhaaf ija namaa afoo galchuuf rakkatu. Nama waa beekamtii qabu. Fedhu kiristaana ta'aa, fedhu musliima ta'aa, fedhu maal ta'aa. Nama waa angoo wayii diqqoo qabu ija namaa afootti ilaalcha qabu qofa lafarraa galchuudhaaf rakkata ilmi namaa. Ofii danda'ee sadarkaa san hin gahu isaa ol jiru ammoo jala kana taa'ee kuffisuudhaaf halkanii guyyaa yaada. Halkanii guyyaa bara. Amma badiin namni biroo dalagu badii yookaan jarri kun dalaganiin adda. Yookaan bar ajaa'ibsattee bar raajii wanni kunillee si jira ilma namaa keessa ni jira jettu hedduutu jira bar. Gatima ati rayyaan asirratti waa qaraasiftu waa dubbattuuf iskirinshuuti si godhuuf rakkatti. Sagalee si waraabuuf rakkatti. Mee mucaa jimmaa san kan walaloo jedhu san hagatti masan Oromoo bira beekamtii qabaadha. Waa namni waa wannoo isaatiin walaloo isaatiin kolfaa fi gaafa duraa waan biraan jenneen argite sagalee san salaatii. Qara'uu qabdaa salaatuu qabdaa inshaalla rabbi daddafee wal biraan butee rabbi wal biraan nu haa ga'u midhaan midhaan qarumatti qara'e qarumatti haasa'e fuutee fiddee waraabdee kan biraa hin jira garuu kan namni tokkichi hin beekne kan dhalachuu isaatu Oromoon hin beekne kan inshaalla ufiillee mukarran rakkifamee isiillee mukarran rakkisaa bulu san ol baateen dubbattu. Akkasii dhiirrillee ati waa beekamtii qabaattee shaashii naqatte matana sirraa achisidhaan sanuma shutis godhuuf rakkata sanuma si fuudhuuf jechuudha. Wallaahi billaahi ayyaa guddaa. Kuni maal si fakkaata ta'e eebii namaa boqotanii jala deemuun kun badii namaatiif namni eessaan namni kun eebii isaa dhageen eessaan badii nama kanaa dhageen eessaan oomishni dongore xiqqoo isii qaccee qaban. Kanaaf garan wal jaalattanii dhoo isaanii agadala ittiin callisa rabbuu siisattanii rabbi keessan du'aa kadhadhaa callisa maal gootanii baree rubbaaftan. Eessaa jal'isa waan ati 2018 goote yoom wal dhabnaaf akkana gaalarii keessa kaatee si eega. Akkuma kun otuu hin gaddaa osoo akkanatti taa'eetiin wanna jedhu waraabdee kaatee
Haq sa'aati basan keessatti kabiraati dabarsite. Mee takka miisa sammuu والله akkana ilaalibe. إلا Waraabde يجوا لهم صوت واجد أكاد واجد رد لا يدرك دي بكون سنت kabar waliin mari'atanii qeensaan wal qabanii wal gaggalaafata taatii fi bar takkaaf takka taanaa fi bar. Asii waraabdee kaatee asiin dabarsite. آه Mee inni hoo يبدو kabiirri innillee bar hoola bar Oromoon gisee an hoolaadha meeddiin hoolaadha Oromoon tun gisee an jedhu maaf hoolaan hun jetta hoolaa si geetta jiraadha. Mee yoo maal jettu feelingii akkamtutti dhagayamee hiriyyaa ofii bira achi keettee kana teettee akkasitti waliin wanna jetti. Waa taaptaap wal goonaan kaamera. Waa wal والله taaptaap بالله kaamera. جرن يجولين ديرا رواي سندama Taaphaan ilaani godhamaa keessan guddaan haasinni keessan guddaan namni karaa isin deebisuuf waanyoon keessan wanni akka shamaraan jiru anumatti obboleettii shamaraa qaba haadha shamaraa qaba hin wallaahi takka takka wanni akka shamara tanaa haasida jiru wallaahi laziim maqaa si balleessu irratti bakka nama keessaa si galchuu keessatti wanni akka shamara tanaa jiru wallaahi laziim mujrimummaa guddaa rabbi bira kaayaa homa rabbii keessanii guyyaa sanii himtan bicha أكيد رافقات ده ما تكنا والله بالله والرب يوم جارتي زنتاتيو بدي ولدت نكمل تك إيمان قرون وانا كشمارة كنا هاس بدو نجور تبوان علم ديرا توانا كنا دلوا أبدا والله لازم ديرا توانا كنا دلوا وانا ديرا كنا نما هدونا ما كدو كنا ولا شمارة ما تنا ياك مي مال جزار قدامي وانا ما نسين جزار قدام مال تيرمي مدو ربيت مال تسيرين دعامي هون نقول نبولي سكيه سنيا كي نم نقول نمديني ربي كم عقب ربي نول فيز تريسين ما تكيستان يو رب الدنيا كلا سيدك كيزار بود وسود الدنيا كنا جوبا ارتو ربي سيدك كيزار يو علي وادر إذا دون غردار إذا نم دون غرنجور ياكي إلوانا ماتينو بي الرأو مني دوكي سانغو برأو مني دون غرون إما دون غرنم بكا دون غرس كيزان سن أفان رجعت ربي كيزان جرار كبر دكالاس mal godani walbaaf dangaradha ibaddi ijoollee shamaraa أنا ربي wallaahi رجع لك الحمد لله ريان قبواني والله ربي كي هقا وني ربي كي غلطة قلب ريان قبو هيرين نكية اللي لفرت اللي تيك توك يرت اللي هيريا متك يديه هيريا متك كده متا كلها بي فيديو ولينا سون قبو الحمد لله شاوري ولي زمتك قاتي أجي والوراب دي قاتي قافا كان إيجي تيسي بيك heera koisi wallaahi بس باس dhugaa wallaahi billaahi takkitti yoo rabbi isinii kennee takkitti qabatan takkitti isa waliin du'a wallaahi muzeen kolfita saniin gara kaan shamara takka hiriyyaatii jettee mistira waliin haasa'u jettee tuni nama rabbiiti tuni namni rabbi shamara keessa taate allahu alam na rabbi sodaatu namni hiccitii nyaatee kaatu hin jiru allahu alam naamani ijoollee shamaraa taate ayyi shamarra allahu alam rabbi iftu garu way shamara way dhiira ta'e bar yeroo ammaa kanatti bar way shamara way dhiira hin taane bar waa shamara waa dhiira hin taane bar waamee akkana jennaan kaamerama waliif fiigan kaameramaan anamma akka tasaa ta'e namni miira keessa galuu hin oolu hin nyaataa hin dhuga osoo akka tasaa ta'e waa ijaazaa buufadheetiin jedhe akka barrii kana ol seensise irraa harka ijji wadalaa yeraan akkanatti akka poolisii wallaahi. إذا في جوالك أنا بقول والله لازم جوال Gisee أنتم gadi بدي galgaloola seenurraa wallaahi harka kan kee akkana ol qabedhaan ijji wadalaa. Gisee wallaahi naga rabbiin gaafadhu laal harka kan kee waaqa keessa ol qabedha akkaasii harka waaqa keessa ol qabee achiin dhufee ola seenaa miti laal uffatatti tantee akka wayirtu sanan kan lafa kakkaadhu gayyaafadhu uffata dhee feestaalii zibaalaati uffata isaa hillim afaan hidhee feestaalii zibaalaati. Habiibati maal taatanis sa'aatii namni kaameraa laphee irra hidhatee wal waraabaa jiru mobaayil odoo moobaayilii asiin hedduu laphee irra kaameraa hidhatee si waraabaa jira ilmina. Waliin jiraannaa hiyyaa waan si ajaa'ibu ammoo bar waliin jiraannaa boru abbaa manaa kiyya ta'inaa waliin jiraataa haadha manaa kiyya ta'inaa waliin jiraataa jireenya zalaalama waliin jiraannaa inshaallah waan jettu sammuu keessaan qabu gaafa adda wanti takkan baane. jiran Aishaa intala arsee wanti takkan jiran yaaki shamara ta'imu ijoollee Wallahi shamaraa ta'imu gaafa adda baaneef jedhee ol si kaataa bar
Mee argine boo wallahi. Haadha manaa abbaa manaatiif haadha manaa nikaa godhirraa qaban ilma godhirraa qaban siree irratti waraabee qonna kana waraabee achi kaate booda deebi'ee jaartii lammaffaa itti heerume waliin taa'ee viidiyoo isii ilaala. Akka isii godhe maal jechuun fiilmii chaayinaa kam yallaalchisaa jira hoolaan. An kanaaf wallaa bar jaalalli dhiira Oromoo turna keessaa miicamtee bar waa'ee baheerumaa kana gisee namni natti haasoo bar qalbiin na yaaddu bakka tasfaa kutadhe. Mee wallahi billahi. Wallaahi rayyaan tasfaa kutadhe. Obboleessa kiyya shaashiin sirraa akkana taanaan si fuudhe. Diqqoma kaameraan akkana si qabnaan si fuudhe. Mee achi ol kayu maal uffatteerta mee achi si gadi achi si nashut. Chik. Bilaana bibi. Rakkanne firiidamii dhabne. Bijaamaa uffannee teenu shamarran teena jaallan beektu jedha. Amma gisee akkanatti ta'a akkana taasifte. Hai na jibbite si dabbare haa deemure choo bakka si dabbara na fakkaata akkas ta'a gisee isin ammoo akkana gadi godhatte shuts viidiyoodha. Subhanallah alazim. Sida harargee rabbi salphise silaa yoo harargee illee amma salphatte. Ibada sheekota wallahi billahi sheekota darsiif ibada shamara miskiina. Harargee rabbi laaffiseef. Ati amma qaraatu haadha faate kanaan raa dhiisi deemi qara haadha faate zoomi gali qara wallahi baran sheeka ta'e sibeemi. Da'awaan keetillee nama asiin arrabsaa asiin da'awaa itti goota asiin itti himaa qanii beeytee baratte bara seeraa si dhaggeeffatanii kana caala sheeka si jala taa'ee jira likki ittiin tamaraa. Bibi kiyya guyyaa takkitti achi keessan laa ilaa illallah iree qara'ee gaaf kan asirraa sirbee jennaan inshaallah qamisii asirraa na ol fuudhanii mataa kanaan gannat diran yaada xiyyaa. Xiyyaa asumarra taa'ee haasoma kana haasa'uu hin danda'u. Maqaa isin kaasan qaraatii kee keessaa baanaan rakkoon qabu deemtee liivii keessee isteet ofirraa. Habibi laa ameera dhiisa akkanattu nama hedduu dadhabsiisee jira kana zuumillee dhaqee iyyisiisuun barbaadu hangirrisu. Kootu rakkoon qabu zoomii walla seeraan baratta wallahi nani. Obboleessa keeta waggaa sadi sibira qaraatee yoo gamma haffasdee gadi hin baane maal godhaartate shamarran achi guurartu hunda gara fidaa. Wallahi takka mee shamarre takka barayyaa irratti quraan aliifiin karaatee itti fidine takkaan irra qaraateen beektu. Habibi achuma fuudhan bara dhiinuma fuudhan tiktokii kana keessa himoo geennan dhabamte. Hima fuudhan. Mee guyyaa mata keenuu na bira ka'e haadha faatee namni quraan irra ka'e. Imo Liibiyaa ta'e jedha bar Liibiyaa ta'e moo karaa Suudii kana ta'e jedha bar asillee deebitu bar gara tiktokiidha. Hawaalaa gaafatan achi geessanii. Wanni taatee ustaas taate yoo imutti gale namni ishee kataa mutawwaa adda kana tiktokii yoo fedhu. Mutawwaallee taatee ol baatee akkas eebbifamtuun argine kaa inshaallah bar. Maal beekan isitu hawaalaa gaafataa isatu hawaalaa gaafataa walii ol lalle bar. Waa hawaalallee gaafatanii gargaarsa asirra akka waa namni dubbatuun argine. Alhamdulillah wallahi margatin nu wayya. Wallahi rayyaan rabbi kakadhe intala takka jechuun. Mutawwaa ajaa'ibaa tana laal. Dhiisa asitti laal nama akkam wayita siin jedhu. Guyyaa tokko namni dhiiraati na bira taa'a. Akkuma biyya kana dhufe. Halkan keessa ati akkanaa kana hiimoodha kanaan qaxaqatte. Jalaa kaase. Gisee jalaa kaasee jedhe. Maa kaasuu diddan salaataaf isin kaasaa jira bar jette. Jennaan amma innuma cadhifadhe. Erfoonii tokkicha gurraa qabaa namni sun erfoonii tokkicha gurraa qaba erfoonii tokkicha immoo gurra kiyya keessa jira. An akkana gajjade hin qamaa jirani beektaa akkana gajjade akkana loozii qoloqqoluutitti erfoonii tokko gurra keessa. Bisitti fide mee suuraa wayii si ergaa laali bakka bishaanii deemee ka'e. Soba rabbi sin dhiisu. Wallaahi rabbiin halkan kana naan barisiisin. Bakka bishaanii deemee ka'e suuraa wayii si ergaa laali mee obboleessa makii akka ijuma obboleessaatiin laali garuu gisee laaltu. Mee bakka bishaanii deemtee kaateet mee maal godhu ija obboleessaatiin maal godhu laalamee rabbeen. Sun ishee gama durii jedha kan itti argamu sun suuraan.
عادي نمو عادي. Atau kayak sebenernya tete sama walinda kata tahu sebenernya isi lama wal bira mana boda. Anak bira. نولادي mana asliiti kamaara ni beektaa nama meeqa jira nama hedduutu jira beek ijoolleen dhiiraa nama hedduu shamarranis ni tataanii qamaa jiranii an taa'eetumaani loosima kana qocaa beektaa bira taa'ee dhufee reefuu ji'a lama moo ji'a sadii keessa jira. Caddisa waan gaarii haadha faatee tana waa hedduu furdisee namni ruuza bicharra furdisee. Ada muzayyan. Dunia badde dah wallahi. Family tap godha. Jara na wini kuna huri tana ballesa. Ani Berade na da fadi wini tana ballesa. sagaleen tiyyaana duddeen inshallah ka sagaleen na banamtu barbaada sharriina naa Ada fadi adama umma salat demiti wallahi billahi. Illa kana ulle batu maka ada fadi tim baratin. Kajel tu din Islam jadi yokin. لا حبيبي لا دين الإسلام تخجل ويتون جرتو غلط. Tim maka kasi bapak doji demiti zim maka ayo ada fadi baratin namni sidula sagale ka yara doji kana ibai. Zim jadi warra wa salata bar karate ke tu firra. Wallahi lazim. حبيبي كي Jangan aku ini pun kurtin batakan balle sadi bumutakan. حبيبي مال خجيلا وخجيلا نجرو ديسي خجيلا ديسي الحمد لله. Yolde karat. إن أنت ربطة كانجنا دم كايتي تالجي ربطة كانجنا مال ربطة كان بلش تويني كرشاني بار Ah, ini kurang jadi marco berapa? ربطة كانجنا. Mana nih kan naik juru barusan wayu. Di bumutakan sana udah nih. Jarsa tuh kiwi. Mah hati jarsa dapet nih hati Amerika dia. Ada hati ke karena Kanada kan yo jadi dem tenawam ta.